نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوجمتوتا داوتوتا خينيا مي أرانتنا وربنا الله في سرّا وانديوتنا فيسبوك أنا قبتي أمتا بيزي ودي رمضاني أكبهن نمني سلا يا رب رمضانا نوكي برجيه واتا قرين خينيا إدو تناتي والفت آجر مي دبي أرارا يو ربنا لافسي جدو قرتي والمرمي تكا ولد أدنا جارتي لما فودو سدي فودو أفر فودو لكي دوبرتين غريس دور أبنا وان خناك أبدي جاني مقاول تريسو في خنا قالتي مي يو ربنا لافسي isin juddutti dubbii araaraa takka waan rabbi subhaanahu wa ta'ala nu dhaame isini dhaama waan kana gartee rakkoorraa qabus xiqqooni hubate jeetiin abdii qaba waan kana gartee akka inaadaa godhee akka addatti fakkeesseen waan kana gartee garii namaa shari'aan islaamaa tuni miidhaadha namarratti gooti jee yaada akkasillee nama yaachisu saniifillee akka wanni kun ifa ta'u abdiin qaba. mee duraan dursee rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jaadhiro jaartii lama fuudhuu keessatti sadii fuudhuu keessatti afur fuudhuu keessatti maali rabbiin subhaanahu wa ta'ala moo rabbiin subhaanahu wa ta'ala mahayyirratti maal nu dhaame ayata amma fakkeenyaaf suuratu nisaa ayata sadaffaa jechuudha وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع جي أجرت ربنا ربين فإن خفتم ألا تعدلوا جلال فإن خفتم ألا تعدلوا أكنت تقرتي والكتئيسو يودت لبدن هك إيساني خيستي دوبرتيتك لقيفر دوبرتيتك بلتي خيستي وللرفو خيستي إسي مصروفو خيستي تجاجلا إيرر رابر باتشسو إيقمو قلو خيستي abbaa taatee ilmoo qabduu fi isiillee waliin jiraachisuu keessatti yoonii fi haqa isii kana keessatti nin miidhaa jechuu sodaatte jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. rabbiin yeroo jalqabu fuudha fankixuu fuudhaadhaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala maa xaaba lakum dubartirraa nama isiniif halaalte fuudhaadhaa jee rabbiin dubartirraa dubartirra namni halaal isiniif ta'e haadhateetii miti obboleettiiteetii miti habooteetii miti intala ajnabii sigalee ajnabii takka ta rabbiin subhaanahu wa ta'ala halaal siif godhe jechuu tajaarsan qabne karaa bifa bareedaadhaan karaa kabajaatiin karaa sunnaatiin karaa safuutiin rabbi fuudhaa jedhe rabbiin lamaan jalqabe rabbiin sadiitti aanse ربين أفرجي قرومو بكياتي وجو قبدواسي ربين سبحانه وتعالى ربين هقيو هكذا لقابيخي ربين ميدام جالتو ميدام اللي ندقرو ما جي ربين أبوجي فإن خفتم ألا تعدلوا يو إيسين هكذا لقو خيستي واسوداتا تكتي تناو هك إيسي قوتو هندن دو جتشو يو بيتن achumarratti gabaabadhaa takkitti waliin jiraadhaa je rabbiin yoo namni osoo beeku haqa takkitti guutuu dadhabe jaartii lammadaa fuudhu dilii keessa seenaa beeki jaartii sadaffaa namni fuudhu dilii keessa seenaa beeki osoo haqa takkitti guutuu dadhabu jechuu namni osoo haqa takkitti guutuu dadhabu afreessaa fuudhu walii galaa miti osoo takkitti haqa guutuu dadhabu afreessatti yoo dabare osoo lammeessaa haqa guutuu hin dandeenye sadeessatti yoo dabare
osoo sadeessaa waqan guutiin afureessatti yoo dabare kuni dubartiitti taphachuu jaama tuni dubartii rarraasanii hambisuu jaama walii gallaami haqni dubartiin sirraa qabdu maali duraan dursee haqni dubartiin sirraa qabdu duraan dursee ati duraan dursee isii waliin haqa isiin barbaaddu san guutuufin bakka bultitti bakka firaashatti haqa isiin qabdu san isii guutuu dandahuu keeti yoo ofiifuu nama wal aansa barbaaddu taate takkittii tanaahuu haqa isii guutuu dadhabde maaliyyaa lama dabartaa jechuudha رسول صلى الله عليه وسلم قال جان من استطاع منكم الباءة أو باء فليتزوج رسولي نمني إسنرا فودو دندوها فودو جي دنديتين تنك أبين يقفا ميتي دنديتين بالكين سسموت اللي برباچسا دنديتين قام فيات اللي برباچسا قام نسالات اللي يو فياسين قباني دوبرتي مانا تقرر باستي مانا خايون حاولتي دامتي دوبرتين dubartiin mana haadhaa fi abbaa isiitirraa wanni baatee si dhufteef waan haadhaa fi abbaarra argachuu hin dandeenye si qofarraa rabbiin akka isiin argattu godheef takkittii tanaahu haqa isii yoo guutuu dadhabdeeti lammaffaaf yaaduun fuudhuun yakka keessa si naqa dilii keessa si naqa tana naa hubadhu gaarii naa hubattee akka gaaritti so rabbiin wa in khiftum allaa ta'diluu فواحدة أو ما ملكت إيمانكم جي ربين يو إيسين غرتي جارتي تكتي تنهاك إيسيتو قوتو هندنده جارتي لما والكت إيسو هندنده جارتي سدي والكت إيسو هندنده جتشو يوني في أمنتن قام مصروفات أو والكت إيسو هندنده يوجد كراما نلمت خفلو هندنده دلقا سدي دلقون قبا يوجد فكينيا فاجنو رزقي ربي براسو رفتو وان إفتاء نيغرتا كيران أما فكينياف دولار كوم لما جنو دولار كوم لما خنا مانا لما دولار كوم لما خفلتك دولار كوم أفر ندن ديسا رزق ربي برا رفتي نعم خنا مو ربي سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون جا ربي أفلا تعقلون جا سمون كبدني سبو وانتي تلتني وانت كوان دريتا ايه غرتو توكو أسو بيتو اتسينو نمبرباجسو رزق ربي رأسو جرتو قالوا ربي سبحانه وتتفت داجي وديماتي سوساجي سوسوها ربي برخا كيسها هاتا وسنساني اوكي يو لغت يا مغافين سنغافدا زمن اما خيسه جرو خنتي وبليسو نني تكتيهو جراكيسو ددباجرا الرغدا يفدتني لالتن نمني انهم بيو خرابيا ايثيوبيا في خرابيا افريكا خنملي هدو فتوى يورجي فتن خرابية عرب الرافتوان دفو خرابية ويسترني أمريكا خان الرافتوان هدو قافتمو هدو واي هي كرتي وبريسو نمني جارتي تكجيراتي سو دبيجرا مالي نمني جارتي لمرتو وللتني ندي بيبران أكمي جارتي لما فرتو وللتن نما جارتي تكتي قدفتي خبجتي ilmoo isii nagiyaan guddisee fi ilmoo isaa nagiyaan guddisee mee laale obboleessoo bar nama sadii keessaa namni tokko hiikamaadhaa bar obboleessoo maal taatan nama sadii yoo waliin garte dubartii sadii keessaa dubartiin takka bultiin isii diigamtee jirti dhiira sadii yoo waliin garte tokko baran inumaa exaggerating godhe si fakkaata inumaa xiqqeesseetiin dubbachuu jiraawu mee maatuma keetirraa jalqabii وبريان خيت الراجل قبي هذا خيت الراجل قبي أبو ما خيت الراجل قبي والله خيت الراجل قبي لا لجوانا جمس لا لي نما ميك أنتم تجارتي تكتي ولين جرات شجر وبليسو أتجارتي لما أفنا ويواتا تنرتي وللتني وبليسو أسودن ديسني جارتي تكتي جبي فتشرتي جارتي تكتي جارسة تكتشاسن جبي فتشرتي سنورتو مي ولي جلا ولي أبصرتي ولي هاجلو والدندورتي ولي هاجلو خنا وني كامبين جروك أبدانو بليان ilmaan keenya abbaa malee guddachaa jiran haadhowwan keenya akka malee miidhamaa jiran fuudhee ilmaan irraa horee waan xiqqoo obsuu fi dadhabee gallakkisaa jira intala tana ilmaan sadii afurta qabdu namni garagalee isii fuudhaa jiru dubartiin teenya akka malee miidhamaa jirti ni nyaatti ni dhuydi obboleessoo ummanni kun haadhowwan keessan ummanni kun
intalawwan keessani ummanni kun obbaleetii teessani dubbiin tun maaliif isin hirriba dhookuu dadhabde maaliif halkanii guyyaa dubbii tanarraa haasoytanii gara dandeessanii zamana kanatti nama addaa wal hiisisu malee nama walitti araarsu hedduu argaan jirru haga dandeenyutti waan kanarratti dhiibbaa godhuu danda'u qabna dhiirtichaanis aboo obsi waliin jechuu danda'u qabna namni tokko jireenya keessatti akka takko yaaduu hin qabu waliin jiraachuudhaaf walii gallaami unkaan nuti ummanni muslimaa dhiisiti ummanni muslimaa laa ilaaha illa allah jau rabbiin ummata laa ilaaha illa allah jau dhiisiti rabbiin bar dhiiraan dubartii kiristaanaa ta rabbii isii sodaatu ahlul kitaabillee fuudhuu dandeessan nun jee akkamitti nuti ummanni muslimaa wal baadhachuu dadhabna dhugaadha laalaatee an hin beeku rakkoodha abbaa manaa keetu jiste dhaggamte addoon hiitan osoon beeku garuu immoo haga dandeenyu wal qusatuu danda'uu qabna ta hiikamtee jirtu ta wal hiikee jiru naagala dhugaa bakka isaanii bu'ee dubbachuu osoo hin taane laalaan isaan keessa jiran yeroo gargarii wal hiikuun isaaniif furmaata yeroo gargarii wal hiikuun furmaata ta'a rabbiin saniifuu karaa nu godhe garuu immoo akkamitti mee wal hiikuu kanarraa dhiibbaa goonee wal dandeenyee waliin jiraanna barumsa akkasii barsiisuu irratti waan akkasii kana wal jajjabeessuu irratti hamilee walii godhuu irratti bultii takkitti qaanu akkamitti jabeeffannaa tanarratti haa yaaddoynume bu'aa maal qaba bultii takka asiin diiganii bultii takka asiin gadhaabuun tana asiin baasanii tana asiin naquun yoo dubartii lakkaa'uu taate malee hammoo dhugaadha walii galuu dadhabee wal hiikuun balaan biraa dhufurra wal hiikuun isaan dirqee sun humaatii miti rabbiin karaa nu godhee jira garuu immoo obboleen islaamaa ati yoo hinaaffaa jaartii lama abbaa manaas irratti fuudhu hinaaffaa qabaatte hinaafuu mirga qabda uumamaan rabbii keessatti uume sun humaatii miti garuu immoo waan gartee asirratti dubbatamuu fi waan asirratti barreeffamuu qabuu fi hin qabne waan ummata konfiis godhu waan hawaasa keessa jeequmsa fidu fedhiite mirga kiyya jettee waan fedhe asirratti dubbattee namni ilaalcha biraa si fudhatee asirratti si abaarurraa if qusatuu danda'uu qabna maaliif namni Facebook keessa jiru kuni bilchiinsi isaa wal qixaa miti namni kun akkatti waa fahama walii gallaami amma ana akkanatti taa'ee haasoo kana kun amma mirga kiyyaami garii namaatiif nama taa'ee achi ilaaluuf bitaa itti fakkaata kun amma bitaa kiyya nama garii ka viidiyoo keessa ilaaluuf kun amma mirga itti fakkaata namni ilaalchi isaa wal dhaba garii ilaalchi isaa gaheen barumsa isaa xiqqaa waan ta'eef waan ati barreessitu kana waan biratti hiikkachuu danda'u mala walii gallaami kanaaf waan Facebook irratti barreessinuu fi waan Facebook irratti dubbannu ani namni beektaa lakka asirra turuu waa hubataa dhufa saboo waanuma nagaa takka barreessitee gariin namaa hiikkanni ittiin hiikkatu akka biraati saniifu waan keessattu seensariif akkanaa ta'e kana waan rabbiidhaan subhaanahu wa ta'ala si wallalchiisu amantiidhaan walitti si buusu atilleen yaa dubartii islaamaa waan san asumarti qabadhu waa'eef mirga keetii ta'ee fedhii ta'e hinaafummaa keessan maaliif warri feesbuukii kun beekuun barbaachise hin barbaachisu qabadhu sababaa keetiin dubartii biraalleen arrabsiisin walii gallaami atiis shari'aa islaamaatiif hin dubbadha rasuula sallallahu alaihi wasallam hin dubbadhe jettee dubartii bira arrabsuu fi waan biraa qeeqa biraa nutti hin kaasin walii gallaami namni ammallee walii gallaamiti bar na jeeqaa jira tokko asii na jeeqaa jiran beeku bilbilaa jira namni yoo bilbila seelaan kaasin dhaabuma qabdaa bar rabbi araaramuuf gaa maal jenna wanni isinin jechaa jiru obboleen islaamaa namni tokko zamana rasuulati sallallahu alaihi wasallam ergaman rabbii bar haadha gartee mu'mintootatiin maal jee gaaf takka akka malee jaalatee jennaan fuudhuudhaaf si fuudhuun fedhaa jennaan
يا رسول ربي أنما أكمل هنافو مسانو تهجراتون هدون هنافا جتين خانا رسول الله مالجين عليه الصلاة والسلام يفهم ولين يو إني سينفولو جدي ما نقولوا كامي مالجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أبليسو بالبلا مي بلاكم ما نقوله بالبلا ها نجي كاجراني ولي أقول له ما جوابتي جوابتي وني سنجا تاجرو نمني لما فولو دندو نما كم نما تكتي بالفتو دندو نما حق تكتي سني غوتو دندو نما غرتي غما فراشاتين استهي غما قبنياتين استهي غما مصروفاتين استهي واهون دخيستي حق ايسي يوغوتو دندي ميما دوغوتي سينغا فدا مهري مي ديرتي فوتي جرتو مهري اسيتو درا خنيتني بيتني تكيت مجلا قبدان سن يو اوسو مهري اسي اوسو اسي فين خنين دوتن لكين اوسو سن جرو دويبخ يو اسين ايفام اسني غوتي مالي وآتوا النساء صدقاتهن جا رب سبحانه وتعالى دبرتي تيسن مهري إرتي ولي قلتن سن كنا في مهروان إسيسن كنا في جا رب سبحانه وتعالى مي درا حق انتو كوخي إسيسن مهري إسيسي خنورا مينا ما ميك أنتم توتو مهري جارتي إسا خنجرا إف غافت دا درود غافي تناس وليها قلو تاكساني لما فايا دبرتي إسلاما آية ربي تسنتبتين سفوق أبداتي خواجاك أبدا نمني غري أسقو برتي سي آرسي أمنتي أكا جبتو سنقودين أنا هكسوان سي داما ربي الأولي تنبوين غرينا ما فيسبوك هوني غرتي أكا أبليتي يو أتي تفايدمو دنديسي وان غاري دقيفتلو وان غاري دبسي يو تفايدمو دنديني سموتي سجيكو يوتي هن دقيفتين وان سنسين دبسين ولي قلامي فتوان أسقوب باركتو سنجرو شيكوتي غنده خيساني ديما واغافتا أسقوب بارتي سوان غافتنا ولي قلامي وان غاتي ريفينسا توكو خدير رتي هادتني جرا ريفينسا توكو خدويستي هادتني جرا ولي قلامي وهند أسرتين هاسوان مالت نمني أسخيسا جروخوني إلى الكسا هندي وان والدبوف ولي قلامي نمني هندينو أكا توكو تندستان قرون دندو هبنا نما والكتامتي خنافو وان كيك أفيدو وان يائيك أبا ولي قلامتي أسرتي وان غري غافتني رفشا برانوتين كاسنا يائي برانوتين كاسنا واني درك أما براتشوك أمنو هدو تجرا وائفودا في هيروما دورا جارسة تكيتشاسن جارتي تكيتيسن أكامتين جراچسا حق أيسي بري وصو حقا بولتي تكيتي سانو اوسو همبري جارتي لمدا في جارتي صدفا في افرفا لكا ربين سنين جن دورا تكيتي سربين دنديتي تنك ابدا بولفتشوني دنديسا حق ايسي غوتوني دنديسا خانا ربي من راسي غافتو ايغا تكيتي ايسي تنا حق ربين سراجالو تسان غوتيف اتمانو قلبين تيني بيت همنتيني بيت دين تلمدا اتيادو تصدفا اتيادو تافريس اتيادو دنديس لكن مو دوبرتين هوچود اميتي دوبرتين مشاد اميتي دوبرتي اكنو فودني توما مقارب ان افورين فودي ان سدين فودي ان لمان فودي جچود اميتي دوبرتين هادو وانكين اوبلي وانكين انتلو وانكين كبجا اتودون رايغما إسان أرسود أف وريفو تنيس ربي صدادا والأرسود أف إناداف أسرت أماس دبرتي لما سدي أفر فودو سن إنما أجندا ورتني دبتو لين شريعة إسلاما إنادا متي دعوان إنادا فين قدم دعوان نما مفتشيسو فين قدم دقيفتلو فيتونا جارد فيتونا جبي سببا خيتي نمني أمنتي خيساين بهين سببا خيتي نمني أمنتي هنجبين سببا خيتي نمني أمنتي تهاجلو سببا خيتي نمني أمنتي تهارفو مالي أتيس أكوان شريان إسلاما مرجخي إبدتي دورتي إسلاما أك شريان إسلاما مرجخي إبدي فكيستي
waan biraa ilaalcha biraa hin calaqqisin. Dubartiin islaamaa yoo lama fuudhaa jettees sadii fuudhaa jettees afur fuudhaa jettees mirga kee eeguufi si kabajuufi. Amma ani dhugaan si hima wanni tokkoon dhugaa si himu tokko jira. Amata kudhan arraan dura statistics report deemi ilaali. Dubartiin miliyoona kudhanin Ameerikaa tana qofaahu miliyoona kudhanin dhiira caaltee jirti. Lakkoofsi dubartiidhaa heddummini isii miliyoona kudhanin caaltee jirti. Fakkeenyaaf hin baana. Shari'aan Islaamaa akkanumatti miti lafaa kaatee dubartii miidhuudhaaf miti. Dubartii mirga isaanii eeguuf kun akka nama tokkotti. Duraan dursee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ilmaan akka gartee heddummaatanii islaamummaa qabataniif ilmaan hormaanni ilmaanii akka heddummaatuuf walii galaami. Lammaffaa zinaan karaan itti cufamee zinaan dhabamee maali akka namni nagayaan jiraatuuf akka dhukkubni dhabamuuf walii galaami. Dubartiin takka isiin warra faranjiiti amata 30-40 dura barreessitee maal jetti? Shorteejii dhiiraatu jira jetti. Shorteejii jechuun dhiirtii akkaan xiqqaatutu heddummaataa jetti. Keessattuu dhiirowwan mana hidhaa keessatti hidhaadhaan adabamu lolli heddummaatee dhiirtii hedduun ajjeefamuun walii galaami. Dhukkubni adda addaa heddummaatee dhiirtituun hedduu daddaftee dhumuudhaan hatta jireenya Ameerikaa keessatti dubartiin dhiirarraa umriin isii dheerateeti argama. Ameerikuma tana keessattuu dhiirtii umriin isii dubartiirra gabaabatu argama. Addunyaa keessattuu hedduu laalte yoo karaa Afrikaa taate ani hin beeku malee walii galaami. Qorannaa karaa Afrikaan gooneen warri soosiyolojii barattan barumsa gartee hawaasummaa warri barattan waan kana isinii galuu ni danda'a walii galaami. Saniifuu kuni obboleeyyan keenya Rasuulli sallallahu alaihi wasallam maal ja'an zamana dhiirti tokko dubartii 50 itti gaafatamummaa dubartii 50 fudhatutu dhufa jaan. Zamana Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartiin akka malee heddummaatee dhiirtii hedduu xiqqaattu walii galaami. So kuni shari'aan Islaamaa yoo ati dandeesse qofa karaa sii goote. Yoo ati dhiirtichi takkittii sanuu bulfachuu hin dandeenye haqa isiitu guutuu hin dandeenye shari'aan Islaamaa sirratti dhoowwaa goote kana beeki. Maaliif dilii keessa seenuu deemtare? Haqa asii haqa tokko miidhaa nama tokko asii miidhama isii gartee osoo furmaata hin gooneef deemtee mana biraa banuun sirra hin jiru. Dura mana kana jaaru mana kana kunuunsu mana kana akka Rabbii fi Rasuul sallallahu alaihi wasallam nu dhaamanitti jaaruutu sirra eegama walii galaami. So tan akkasitti hubannu kanaa jennee wanni asirratti wallalluuf hin jiru. Dubartiin hinaafuu mirga qabdi. Abbaa manaa isiitiin aboo an hinaafaan qabaa obsuu hin danda'uuti jaartii biraan irra fuute miidhamaa nan dhufaati yoo jetteen waliin mari'atanii waliin haasoo mirga qabdi. Garuu immoo duraan dhaabbadhaa jechuutu dhoowwaadha shari'a Islaamaa keessatti. Maaliif ati Rabbirra malaa qabda jechuudha. Rabbirra waa beete jechuudha. Ati Rabbirra Rasuularra waa beete jechuudha. Sunilleen akka hin ja'amne duba. Hedduun dubartii Islaamaa teenya akka hin jenne abdiin qaba. Namni je'ellee waan jiru natti hin fakkaatu. Garuu dubbii garatti akeekaa jiran garas fageessaa jiranii tana laaffisaa laalaa namni keenya yoo dogoggores wal gorfatu waliif ibsa kan nuti nurraa barbaachisa wal qaaqoon tana mataa wal nyaatu nurraa barbaachisa inshallah. Akkanaan isin jaagaa haga sagantaa biroo deemu turtii gaarii bilbillee hedduun cinqaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان